kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkan hordofaa jirtan OMN qophiin immoo qophii ayyaana Eid al-Fitr waggaa 1441 isa sababeeffachuudhaan gaa qophii ayyaanaatti kan isin biraan ga'aa jiru. Hordoftoota amantaa musliimaa hundaan immoo irra deebi'uudhaan ammas Eid Mubaarak isiniin jenna. Keessummaa biraa qabadhee isiniif dhiyaadha namni isiniin jedhe kun Hamzaa Booranaati gaazexeessaa fi qabsaadha. Mee isa faanas turtii taasisu kana hanga xumuraan hordofaan affeerraa keenya ammas irra deebi'uudhaan Eid Mubaarak isiniin jenna. حمزة بقيتي سجى عيد مبارك سنجدة. عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. قالتهم يوانا ديسته فكسمس ميديان كنا أو من اللين قالتهم أيانا قاري هندما كنا فاتو ربي صومنا كنا هنا اللي أرجتين الرجالته إبادة كنا اللي نراك إبلو أمتا كنا بقى كيسان بقى ولينجين نجنا. هاي حمزة ميجا يرون كونو كان موجيان كونغا إيدا توراكن كيف أشمر رأي قالوا إذا يروبي كيت الدبرسيتو يرو مرتاعة التي هذا ما إرجبي كيت أفتى إذا كم الدبرسيت جرتا كيستم إني برنا لبي كورونا فيروسي ولي والكبتي أكاتان الدبرسيت جرو تيكو يرو برا مرة أدا سي في موجا ميردتي كواجو دندا ميرا كم يتين كواجو جرتا قالتو ميول فادو وان إذا كان يوقفتو إني akkaataan inni ittiin kabajamuun beekama. Ana biyya kiyyarraati Boorana irraa haga godaanee Boorana illee yeroo ture irraa jalqabee bifa argitee namni musliima maatii musliima waliin akka gaariitti dabarsutti iidan dabarsine yoo gara Finfinnee godaanee dhufellee qofuma ture. Iidota shanii biyya keessatti dabarsee iidota sadaan tokko gara Boorana kanatti dabarse. Haalli turellee Gaarin turre namni akka kiyyaa maatii hin qabne namni maatii waliin Eid ooltuu hin qabdu hariyyoota wajjumaan ooltaa mana namaa ooltaa dan yeroo Finfinneetti dhufellee maatiin hin jiru qofuma mi'a Eid kana kitaabarraa fi namootarraa fagootti argamalee guddoon beeku eegisanii biyya alaa bahee biyya alaa immoo waggootni torba Eid achi dabarsinee yeroo jajjabduudha. Amamu waggaa dabarteedha yeroo dhufne maatii ijoollee wajjin ayyaana ooluun anaa fi waggootas darban 12 kana keessatti inni bareedan dabarse Iida waggaa darbeeti jedheen biyya kiyyatti dhufee maatii kiyya wajjin ijoollee kiyya wajjin nama argitee an qabu dhihaataa kiyya wajjin akkasumas biyya kiyya keessatti bakka jaaladhutti inni an dabarse kan waggaa darbeeti. Inni waggaa kana akkuma argitu kana atu ammoo beeksistu irraa fafagaadha Eida keessan kabajamudha. Hedduu waan nama yaaddeessu. Guyyaa gammachuu kana hawaasni keenya akka hin dagannee fi walii dhufuun sa'aadaa keessa waan jiruuf. Rakkichuma argisiisuu fi dhibeen kun argitee Eid barana kana keessatti Ramadaan yeroo kamuu hin Ramadaan yaaddeessaa ture. Ramadaan argitee masgiid miilli namaan dhanne taraawiin salaanne. Tahajjud argite jamaadhaan hin salaanne. Inni kun uummata keenya keessatti illee miira addaa uume jira. Inni barana namni walitti dhufee ollaa walitti dhufee waliin qalatee waliin nyaatee waliin bohaaree firaa fi xambiyyarraa biyya walitti deemuun sun kun hin jiru baran. Akkuma addunyaa guututti balaa nutti dhufteedha. Akkuma balaan nutti dhufte saniin immoo kunoo Eid kabajaa jirra ayyaana kana. Maatii kennallee immoo alhamdulillah marsaa lammaffaa fi ijoollee kiyya wajjiidhaan Eid kabajaa jira waan hedduu nama gammachiisudha gama kanaan wanni immoo argitee akka waliigalatti addunyaa yaaddessu kun Eid argitee bifa durii beeknurraati adda taasisee jira. Yaaddoo hamtuu keessa jirra ammallee rabbi nurraa kaasu. Amiin. Miga yeroo biyya turtes ayyaana Eid kana xiqqooma dhandhamte akkuma jette kallattii garaagaraatiin kitaaba fi namootarraa waan dhageessuun alatti jechuudha. Haa ta'u urgaan ayyaanni yeroo baay'ee biyya keenya keessatti qabu fagaatanis waan hin irraanfatamnedha. Hanga su'aatis osoo sirriitti dhandhama isaatis dharaa isaatis hin ba'in deemtee biyyaan baatitti hoo ayyaana akkamitti dabarsutti turte? Keessattuu immoo ati haalli itti jiraachaa turtes xiqqoo namootarraan adda ture. Sanbooda bal'inaan itti dhufna mee Eiduma irratti akkamitti dabarsaa turte biyyaan baatitti? Wanni gammachuu irraa argannu tokko jira biyya alaa biyyaan ture biyya argitee kabajamtuudha.
kabajamtuu jechuun kiyya biyyoonni kabajamtuun lamaan keessatti argamanidha. Saawud Arabiyaa, Makkatal Mukarramaa fi Madiinatal Munawwaraa. Bakkoonni kun bakka argitee qulqullooftuuf kabajamtuudha. Nama tokkoon guyyoota iidaa irratti argitee fiiddee masaajida kanarratti jamaa hojiidhaan salaatuu dandeessaa. Uummata addunyaa wajjinis. Addunyaa hojiidhaan salaatta. Inni kun waan hedduu si gammachiisudha. Maalinnaan bakkoota san namoonni hedduun hin hawwan malee argitee carraan argatan deemuu hin danda'an. Gama kaanidhaan immoo waggoonni inni biyyoota alatti dabarfamee idni maqumisaatu guyyaa gammachuuti. Idni namoota akka kenna biyya alatti dabarsaniif keessattuu biyya akka Saawud Arabiyaaf idni namoota akka kenna kanaaf guyyaa beelati. Namni dargaggeessi qofaasa mana keessa jiraatu namni akka kiyyaa argitee shaayii nama leexaaf nu ulfaata. Shaayii danfifatee dhuguu hin dandeenye akkana kana nyaanni manni nyaataa cufii hin cufamu guyyoota iidaa. In argattu mana nyaataa. Manattoonni isii qophaa'u hin jiru guyyaa gammachuu namni ati waliin ooltu hin jirtu. Bakka beeluma kan kee rafaa oolta yookaan immoo sagantaa hojjechaa ooltaa oduu hojjechaa ooltaa. Gaazexeessan guyyoota gammachuu akkanaa irratti maatii hankee wajjin guyyaa irraa dabarsuu dandeessa. Garuu gaazexeessan jireenyi isaa jireenya uummataati. Ofii isaa jireenya dhuunfaan qabaatu. Kanuma waliinuu namoonni akka kennaa biyya alaa keessatti immoo hojiiwwan hojjennu hojii siyaasaadhaan walitti hidhatan kan mootummaan biyya sanillee hin hayyamne. Sila Ameerikaa jiraate rakkoon qabu uummata cufa keessa deemtaa Awurooppaallee akkanuma. Garuu biyyi nuti turre biyyi Eeshiyaa kun ergitee Saawud Arabiyaa biyya waan akkanaa hin hayyamtu miti. Nama hojii akkanaa hojjetu hin deeggartu waan ta'eef dirqama of dhoksita. Jaalattee osoo hin ta'in dirqama kaayyoo kan keessaniif jettee of dhoksita. Namni hin dhabamne namni Oromoo guute namni Islaamaa guute. Garuu namni sagalee kiyya akka hin beekneef namni akkanaa hin beekne dirqama dhokattaa manuma ooltaa guyyaan iidaa biyya alatti dabarsanii guyyaa gaddaatii guyyaa beelatii maatii waliin argitu maatii argitee hawwitaa hin bololtaa guyyaa gammachuu waan ta'eef ji'a guutuu soomtaa guyyaan iftaaraa sun argitee Iidul Fixriin sun guyyaatti argitee maatiin ganamaan ka'ee si faxarsiisee ayyaanni tottolfamee iddoo daree salaata deemuu dura miira jiru san ijoollee kan kee qabattee salaata deemte tokko tokko sitti dhagaamaa hin boottaa garassi hammaataa maal jennaan eessa deemta Facebook irratti ijoolleen akka namoota maxxansitu kana teenyatuma maxxansuudha hojiin kennanu gabaasuma gabaafnu uummanni keenya akkanatti iida nagaan oolee galee uummanni keenya magaalaa Dirree Dawaa iida nagaan oolee galee maal yeroo sun immoo keessattuu yeroowwan jalqaba waggoota 5 dura iiduma oolee uummanni keenya galuun dhindhinsaadha. Boombii buusanii uummata kan fichi siisteema wayyaaneen nama tumti nama sakatta'anii nama dararanii Iida ayyaanuma iidaa namni dhaqee salaatee galuu rakkoo ture. Nama meeqattu dhiigni dhangalaafame. Salaatu iidaa bahee galuuf. Nu gaafa iidni dhufu cinqiin kenna kan. Uummanummaan kun nagaan bahee salaatee hin gala. Hojiin kennanni guddaan asuma yeroo boodaa kana xiqqoo argitee iida argitee rafaafa dabarsina malee yeroo kaan gabaasuma. Keessattuu amma fakkeenya guyyaa ayyaanni iidaa gahu akka sagantaawwan amma raadiyoo irratti hojjetaa turre. Guyyaa tokko dura ayyaana iidaa dura guyyaa tokko jalbultii iidaa irratti uummanni akka inni argitee bagattiin isin ga'e jedhee waliidhaan hafuura wal dhaga'u. Awurooppaa irraatiidha kaan Ameerikaa irraadha kaan Afrikaa kaan argitee Saawud Arabiyaa biyyoota Arabaa adda addaa irraati maatii isaa argitee Arsii akkana jiru ka Booran jiru ka Wallagga jiru ka bakka cufa jiru ka Walloo jiru. Nama cufaaf sekondii 20 kennina yookaan 30 kennina nam 60 nam 100 nam 100 kutaa tokko kutaa lama kutaa sadii godha namni ergaa dabarfatu manni keenya kallattuu ergitee ergaa kan ittiin dabarfatee wal boo arfatu hin qabu ergaa walii dabarsaa wal jajjabeessaa abbaa kiyya haadha kiyya baluuf waan akkana han hojjetaa bulla galgala guutuu eriit gootaa maal gootaa inuma guyyaa idaa bakka nama argitee bututi. Mee akkamii biyya baate Hamza? Adeemsi biyyaa bahu kun fagoo ani biyyaan irraa bahee hedduu beektaa. Biyyuma keessaa eegale jettaa? Biyya keessatti buqqa'uu eegale. Buqqaatiin Booran irraa jalqabdee duran taltallee hojjetaa ture taltallee irraati yaaballoo dhufee yaaballoo hojii mootummaa ture hojii waajjira qonnaa keessa hojjetaan ture. Achirraati illee hin buqqa'ee
of course jireenyi jabaate haaluma tokko tokkodhaan maarreegaa jireenyi yoo jabaate namni jaarsaa tokko si gurbaa maal taate asiiti ganama galgala warra mangistii kanaa wal kasasaa ooltaa warra biiroo kanaa walitti iyyaa ooltaa guyyaa cuuf dhugaa sitti argataa sitti moo'ata warri immoo ganama galgala annamoo dubbatu hin cal'isu biiroo kana keessatti biiroo mootummaa birookiraasii jiru kan tokko illee hin sodaaddan abbaa barbaade mindana irraa muraa abbaa barbaade onnee baala silxaanii barbaade itti gaafatamaan cuuf akka hojjetaa biraatti hin sodaaddan hin dubbadha yoo inni hattuu ta'e hattuu edhaan waltajjii irratti wanni qajeeltuun jirru waltajjii irratti yeruma sanuu jechuudha. Garuu isaan waliin dalagu jirta. Achuma dalagaa sababa sanii bakka mataana hidhanii mindaan irraa muranii mindaan irraa muramu kan yookaan argite waan adda addaa narra godhan kan dhaqee ni himadhaa godinatti godina irratti ammoo namni injifatu ana yoo injifadhe deebi'u ammallee aanaa irratti illee yoo deebi'u illee ammallee argite naan dhiisan godina irratti nu injifatee jireenya asitti ammallee haaluma kanaan argite jireenyi jabaannani namni guddaan tokko gurbaan han jedhe isi ganama galgal wahii matta hin moo'atta ammoo dhugaan argattu isi biyyi rabbii kan callaa miti biyyi rabbii wayii godin boorana yaaballoo callaa miti biyyi kan keessa ka'e deeminaan jedhe namni sun ammallee booran jira rabbii umrii isaa dheeressu Sheek Ibrahim jedhama deemnaan jedhe garam deemee deemi callisi deemi nama lafti rabbiitu bal'oodha maan calliftee hin deemtu makiinum koree deemnaan dhugaa rabbii siin jedha makiinum koree deeme shaanta qabadde biyyarraa ka'e adaamaa xiqqoo qubadde ji'a ja'an tokko adaamaa akkanatti taa'ee adaamaa irraa finfinneetti dhufee finfinnee yeroo turre sanitti finfinnee yeroo dhufe sanitti barnoota adda addaa barataan ture kaan argitee distaansiidhaan kaan ammoo argitee barnoota nan jaaladha dubbisuun jaaladha barachuun jaaladha muuxannoo kiyya keessaa man barumsaa afaan arabaa afaan ingiliffaa walitti barnoota eegalee warra dippiloomaatota adda addaa hojiidhaan manni barumsaaf gar piyaasaa kana ture akkuma dhufeen achi jalqabee awwaliyaa man barumsaa jedhamu tokko ture achilee ni jalqabee galgala ni jalqabee man barumsaa sadii yeroo tokkotti barnoota jalqabee saniin booda awwaliyaatti dhaabbataadhaan kolleejii afaan arabaa barnoota jalqabnee achitti barnoota nan eegalee dhaabbataadhaan awwaliyaan kutaa mana jireenyaa achi keessan naa kenname. Ijoolleen Oromoo ijoolleen naannoo biraarraa dhufanillee barattoota gar 36 dhaqqabanitti achi keessa ture barattoota kana hojiidhaan yeroo I think waggaa sadaffaa yeroo dhaqqabnetti sochiiwwan adda addaa yeroo sanitti taasisaa turre yeruma sanuu Boorana seenuu dhorkamee ture. Boorana seenuu hin danda'u biyyuma kiyya seenuu hin danda'u xalayaa federaalaadhaan yeroo sana dhorkanii majliisni yeroo sanitti asitti awwaliyaatti sochiin majlisaa kun yeroo jalqaba awwaliyaa dhuunfachuudhaan jalqabe dhaabbanni awwaliyaa kun dhaabbata uummataati dhaabbata bal'aa dhaabbata gargaarsaati dhaabbata kan argitee jeequmsa adda addaa itti kaahanii dhaabbata kana mootummaan fudhachuu qabna mootummaan fudhatee maan eenyuuf kenne majlisaaf kenna majlisni kun maal godhe immoo akkuma hin fudhateen dhaadatee maan jedhee dhaabbata argitee mankaraareessitoonni keessatti uumaman yaa ashabbaariዎች መፈልፈሊያን awwaliyaan tokko xaaxarnedhaan herrifan awwaliyaa keessatti hojii shoror keessan uumamuun jiru nama akka kiyya kan fatachi kee jira wanni namni shoror kaa'uufillee wanni namni shoror keessanillee hin jiru kana jedhanii gaazexaan rabbaasan amma dubbiin wacni kahe majlisni sanirratti hin dhaabbanne akkuma awwaliyaa to'ateedhaan tarkaanfiiwwan atattama fudhachuu jalqabe bishaan argitee tajaajila uummataa kennutti jira uummanni harki qalleessi dhufe bishaan akkanumatti argitee bilisaan waraabbataa bishaan kan uummatarraa cufe achiiti imaama masjiida jijjiirra jedhanii mu'azzina masjiida jijjiiruudhaan xalayaa kennanii in ari'anii nu barattoota 36 achi keessa barataa jiru xalayaa nurra maxxansanii maqaa maxxansanii ammaan booda barumsi keessan dhaabbatee jiran nu jedhe maalinnaani guyyaan tokko itti gaafatamaa majlisa pirezidaantiin gaafas Ahmed Abdullahi Celloo tokko barattoota keenya of bira waame guyyaan tokkollee yoo isinii hafe argitanii isin eebbifamuudhaaf hin jirtanu ilaalcha argitee shoror keessummaa qabdan kanaan in eebbisiifamtanu karikulamii jijjiirree karikulamii haaraadhaan karikulamii ahbaasha yeroo san jechuu karikulamii haaraadhaan barnoota keessan barattanii eebbifamtanii amma biyya keessanii galanuun jedhan nuun barattoon 36 akka ari'amnu nu godhan barsiisonni arabiffaa barsiisan kutaa tokko irraa awwaliyaa kaasee akka kolleejii cufiin ari'aman
dubbiin amma hoo'ite amnu barattoonni nullee ari'amuun dhuftee miree barattoonni waliin dhufne jaran nu ari'anii yeroo sanitti barattoota achi jiran 36 san itti gaafataman barattoota ana ture. Yeroo sanitti barattoota kennu sun iyyuu argitee barattoon 36 kan barattoota Oromiyaa irraa dhufanii jiran ijoolleen sabboontota ammoo kaan ijoollee Amaaraa jira. Namni kun argitee sabboonummaan kun jajjabaa ijoollee kennaaf ijoollee warraa gidduu namni akka argitee tasgabbaa'eedha gorsee jajjabeessee wal dhageessaa deemuun laana waan ta'eef akka itti gaafatamatti isaan gidduu ana ture. Amma barattoonni kee waliin dhufnee hin baanu hin gallu birrii isaan nuu kennan birrii fudhadha nuun jedhan birrii tiraanspoortii ka Boorana galuu qabu ka Arsii galuu qabu ka Wallagga galuu qabu ka Sidaamoo galuu qabu ka Affarii Somaalee galuu qabu cufinuu birrii keessa ka Amaaraa galuu qabullee birrii tiraanspoortii keessan baasan nutti hima majlisni isin galchina nuun jennaan nu hin gallu jennaan. Hin gallu barnoota naga xumurru sartikeetti kenna ka dippiloomaa ga fudhannutti hin gallu jenna. Yeroon kun yeroo amma barattoonni itti eebbisamuudhaaf yeroo muraasni hafeef. Isin in eebbifamtu jedhan ijoolleen barattoonni kaallee amma ka haayiskuulillee kaati ijoolleen barattoonni haayiskuulillee kaanii waliin dhufnee balaan kun dhufe ahabaa shakkan nu godhaa jira namni azzaam jedhamu osoo nu kutaa keessa seenuu dhufe nu dhaadati hin baatan jedhanii azzaamiin kun gizee majliis keessa hojjeta. Azzaam akkana dubbatee nu dhaadate jennaan barattoonni kaanee gibbi keessatti hiriira jalqabne ashaab yuriid isqaat al-majlis jechuu jalqabne barattoonni ummanni barataan majlisa seeraan ala kan akka inni kuffu barbaadaa jedhan maalinnaan wanni rakkoo kan cufnu qabatee dhufe majlisa kanaadha. Barattoota ari'uu kolleejii cufsiisuu waan kan cuf barsiisota imaama ari'uu majlisa. Yeroo kanatti barattoonni gibbuma keessatti hiriira gochuu jalqabanii mormii gaggeessuu jalqabanii masjiida buluu jalqabanii barattoonni wal ijaaranii uummata waamuu ka'an jumaata kanatti mesajiidhaan uummanni islaamaa magaalaa Finfinnee keessa jirtan cufinu akka dhuftanii awwaliyaa salaatan jechuun jalqabame awwaliyaa irratti uummanni yeroo san gaazexaadhaan kallattii miidiyaalee adda addaadhaan matseetota kusbarruulee adda addaadhaan dhimmi kunin akka ho'ee ture akka ajaa'ibatti uummanni jumaata uummanni 60 dhaqqabu ni dhufi awwaliyaan gubbaa haga jalatti guuttee uummanni bakka dhaadannoo barattoonni jalqaban ashaab yuriid isqaaxal majlis jechuu kan dhageessisuu jalqaban mormiin guddaan ni dhohe majlisni argitee ka uummata kana bakka bu'u ka mangistiin ka wayyaaneen jaarte osoo hin ta'in uummanni majlis ofiin Gaafi waan adda addaa uummanni guyyaa sunni kaasee uummanni guyyuma sanitti dhimma kan argitee koreen tokko ijaaramu. Koreen dhimma kan qindeessitee qabattee gaafii uummata kana mootummaa geessitu haa ijaaramtu jedhamee namni gara 34 filame uummanni akkasumatti nama beeku abaluun koree keessumaa agalu guyyaa marsa jalqaba kuniin ka'ee torbaan itti aanuu irratti maqootaan argitee 34 kana keessa namni waamichi ni dhiyeeffame eenyu koree ta'uu qaba ka'edhu namni koreen miseensa 17 qabu ni mirkanaa'ee qabsoon ummaticha achirraa jalqabee achumarratti uummanni dhufe kun koree 17 kan petiishiniidhaan mallattoodhaan bakka bu'oota kiyya jedhee raggaasisee mallattoon sun immoo haga godina cufaffaca'e namni cufnu godina ofii beeku anillee gara godina Gujii godina Booranaatti bakka beekutti waraqa kan hin facaas kaan naannoo Amaaraatti kaan bakku cufa uummanni petiishinii waliif guuree jaarsisaa hojiidhaan waan kan fidate ummata kennee mootummaa kennamee koreen sun bifa seera qabeessadhaan ni filamanii mootummalleen koree kana bifa kabaja qabuudhaan teessisee waliin haasa'uu jalqabee qabsoon ummatichaa babal'ataa dhufee gara magaalota naannoo Amaaraa kana keessatti babal'ataa dhufee koreelleen sosocho'uudhaan bakka adda addaa sochii goggoochuu jalqabee sagantaa sadaqaaf tokkummaa bakka adda addaa gaggeessuu jalqabanii qabsochiin bal'atee ni hoo'ee bifa san keessatti eegetti mootummaan argitee dubbiin keessa dheertuudha sii gabaabsaa qabsoodhuma karaa nagaa argitee uummata wajjiidhaan taa'ee argitee koree wajjiin haasa'aa jiru kan kallattii jijjiiree warra argitee mootummaa islaamummaa dhaabuu barbaadanii shororkeessitootadha jechuun ka'ee durarratti uummanni koree gaafa filatee koree kanaa gaafii sadii itti kenne gaafii sadaan kan mootummaa birnaa dhaqqabsaa'edha gaafii uummanni waan yaada ofii qabu cufi of keessa baasee barreeffate gaafichi gaafii koreen qopheessitee miti uummanni cufinu gaafii dhiyeeffadha jedhan
Gaafiin tokkoffaani majlisni yeroo ammaa jiru ka ummata islaamaa hoogganaa jiru kun kan bakka bu'ummaa ummata hin qabneedha. Ummanni keenya majlisa seera qabeessa ka ofii isaatiin filateedhaan akka bakka buufatu haa taasifamu. Lammaffaan kolleejii adda addaatti yuunivarsiitii adda addaatti sheekota imaamota dirqiidhaan harkisanii fidanii ilaalcha abaashi kan humnaan barsiisaa turan. Wattaaddaraadhaan humna waraanaatiin nama marsanii kolleejii adda addaa keessa barsiisaa turan. Nama cinqaa turan. Fedhii kan kee malee humnaan dirqiin sirraffaa turan. Uummanni waan kan cufaaf dallansuu waan qabuuf ilaalcha isaanii gaggeeffachuu mirga qaban. Sanaan durallee gaggeeffataa turan. Garuu dirqiidhaan namni raffaa'uun kun dhaabbatu gaafii jedhudha. Inni sadaffaan immoo dhaabbanni awliyaa kun ka dubbiin irraa kaate kun dhaabbata uummataati. Harka argitee uummata taa deebi'u. Harka majlisaa irraa ba'u. Gaafii sadan kanaatti gaafatame. Eegisaniiti mootummaan karaa kabajaatiin argitee ka isin uummata seer qabu akkaataan nagaa mormiin isinitti gaggeessitan kan namatti toluudha kan nama gammachiisudha jedhee kasii mate kun koree kanaaf fuula deebee shororkeessitoota jechuudhaan haijaa godhee warra qabsoo nagaa gaggeessu kan tumutti cafaqutti ce'ee jechuudha. Yeroo kanaadha. Yeroo kan aniin yeroo sanitti namoota waliin hojjechaa ture tokkotu jira hariiroo kan waliin qabu viizaa biyya Arabaa naa ergan. Kanaan durallee dhimmoota akkasii irratti illee argitee hojjetallee waan tureef obboleewwan kiyya koree keessa jiranillee hojiidhaan yaada walii qoodee deemuu akka qabu natti himanii anillee deemuudhaaf yeroo sanii qophaa'ee waan tureef ka'ee argitee viizaa argadhee biyya alatti kutee torbaan hin geenne sagantaan sadaqaaf tokkummaa guddaan awwaliyaatti akka biyya qopheeffamaa ture. Sagantaa guddaa sun sagantaa sun warra qopheessan keessa ture. Osoo sagantaan sun hin gahin torbaan naafu ka'ee biyya ala balalee torbaanichi irratti sagantaa irratti namni ni cafaqame namni ni tumame bifa saniidhaan argitee achi aansee namni koree wajjin hariiroo qabuuf koreen cufnu adamsamtee mana hidhatti. Ati yeroo sun miliqxee biyya alaa jirta. Erga deemtee boodas hin dhiisne ala baates BBN afaan Oromoo irraa eegalee hanga raadiyoo daandii haqaatti hojjechaa turte. Qabsoo uummata Oromootii fi qabsoo uummata Musliimaa wal faana adeemsaa turte. Mee BBN afaan Oromoo irraa kara raadiyoo daandii haqaatti maaltu si fide lamaan irrattuu wanta as biyya keessatti eegalte kana akkamiin achitti hojjechaa turte? An namitti gaafatamummaan itti dhaga'amu tokko uumamuma kiyyaanii. Waan jalqabe tokko immoo fiixan baasuu malee nam taa'uu hin dandeenye. Waan tokkollee wottiin amaniin illee ittiin seenu. Taa'eetuma si ilaala malee. Garuu jasti yeroo sanitti keessa ibiddi sun ibiddi abbaa argitee irra buute irra gubdi jedhan nama laalessiti. Ani ibiddi kun argitee jalqabu irraa qabsoon uummata Islaamaa keessuma ture. Ibiddichi hedduu na gubaa ture waan ta'eef nan beeka. Yeroo biyya alatti deeme sanillee boqochuu hin dandeenye. Obboleewwan kiyya kun kan waliin an argitee waan kanatti nutti fide isaa warra koree kana iyyee kootta jenne. Osoo isaan koreen ta'in hin dur dhimmichi handil goonee akka barattoota namni socho'aa ture nuudha. Warra koree kan nutti itti affeere fide koree warri itti affeeramee dhufe hidha darbame. Ani immoo warra isaan affeeree warra argitee keessa jalqabarraa kaasee keessa ture biyya alaa jira. Biyya alan keessa jiru kun biyya bilisummaa keessa qabu miti. Ta'ullee garuu dhokadhee of awwaalee carraan an qabu tokko warra kanaaf sagalee ta'uudha. Maalidha dhimmi kun jedhee waan kan ibsutti achi seenee anini natti dhagaamee miidiyaalee barbaadu jalqabe. Miidiyaa yeroo sana afaan Amaaraan ture BBN afaan Amaaraffaa akkasumas Fiti reediyoo warra kan wajjin hariiroo godhee Skype'dhaan wal qunnamaa haal qabsoo biyya keessa ture san ibsa kennuu jalqabnee afaan Amaaraadhaan. Yeroo sanitti dimtsaachinis malleen peejii qabaa kallattii saniidhaan wanni cufin ergaan afaan Amaaraan darbaa ture. Hamma muraasa ji'a lamaan tokko afaan Amaaraatiin jaar wajjiidhaan eegi sagantaa gaggeessan booda namni keenya yoo aan argu qabsoo kana quban qabu. Wanni cufii afaan Amaaraan barraa'a afaan Amaaraadhaan dubbatamaa dubbiin dubbii qabsoo amantiiti. Qabsoon qabsoo argitee siyaasaatii miti yookaan argitee warra Amaarummaa leellisanii miti. Sabaa miti. Kanaaf Islaamummaan tun immoo amantiin kun immoo
cufa bakka cufa laallatti afaan cufa laallatti amma laalee jennaan gaaf rakkoon jalqabaa fakkii isiin irraa kaatee namni keenya irra lubbuu dhabe asaasa Oromoo kofale aarsan bakki guddaan itti kafalame uummata keenya garbaa kanallee of fudhatte gara walloo kanallee uummata keenyatti lubbuu isa dhabe kanaaf gardagaan kanallee kanaaf maali fi qabsoon kuni qabsoo argitee amantii gitaate warri irraati immoo amantii kan irraati irra wayyomni Itoophiyaa kana keessatti amantii Islaamaa ka hordofu ummata Oromoo kanaadha maaf afaan isaatiin afaan inni dhagahuun waan kan ittiin guddoon beekamu qabsoo maali jedhee nama guddoollee hin dhagahu namni dhaloonni keenya afaan Amaaraa kan hin dhagahu waan ta'eef afaan Oromoodhaan maaf sagantaa jalii hin qabne an gaazexeessatiin miti garuu maaf gahee kiyya hin bahan akka obboleewwan reediyoo banatan kan maal nannullee namni Oromoo maaf kana nama jal'andha ofii keennati maan bananne waan jedhuun BBN afaan Oromoo jedhee sagantaa daqiiqaa 9 moo daqiiqaa akkasii gabaabduu tokko sa'aatii 18 jedhee yaadadha sagantaa kan tokko jennee jalqaba afaan Oromootiin qabsoon kun maalidha warri koree kun maaliif hidhan ka'umsi isaa maalidha gaafiin uummata kana maalidha waan biyya keessa jiru kan bal'ifnee waan ustaasota hidhamanii kan uummata keenya qabachiifnee namni keenya afaan Oromootiin hubachuu jalqaba dubbiin akkana namni amma hubachuu jalqabe qabsichi babal'achuu jalqabe yeroo sanitti simannaan guddalleen hin turre argitee obboleewwan nu afaan kanaan gaafa jalqabne namoonni tokko tokko hedduu dallananii hedduu wanni afaan keenya kun hedduu isaanitti kadhagaamu jira hordoftootuma amantaa kana ta'anii haala nama gaddisiisuudhaan akkanuma waliidhaan immoo obboleewwan tokko tokko kan gargaaran illee jiranii san haaluun hin barbaachisu garuu namoonni tokko tokko fakkeenya yeroo amma peejii argitee sagaleen keenya dhagaam dimtsaachiin samaraan ergaan cufin afaan Amaaraan darba namni afaan Amaaraa namni keenan dubbisu jaran afaan Oromoon afaan Oromoo waan kan nuufillee barreessa namni barreessu hin jiru ayyaaniin barreessa itti gaafatamummaa fudhadhee afaan Amaaraa kan afaan Oromootti geessu argitee laaptooppii gaariillee hin qabaattu moobaayilii gaariillee hin qabaattu intarneetii dadhabaan haa hojjetta cinqamtee hojjetta xiyyeeffannoon siin kennamu ture dhiibbaa guddatu ture garuu dhiibbaa kan hundaaf osoo harkan kennin raadiyoon BBN afaan Oromoo guddataa deeme daran BBN kana keessatti illee dhiibbaan adda addaa jabaata dhufe sagantaa kana nu sagantaa bal'isuu jalqabne sagantaa argitee atseewwan argitee miidhaa isaan Oromoo irra gaggeessan argitee masjiid ijaarachuu akka Oromoon hin dandeenye argitee Oromoon argitee afaan isaatiin argitee akka inni argitee amantii sallee babal'ifachuu hin dandeenye cunqursaan uummata Oromoo irratti atseewwaniin kallattii hundaan gaggeeffamaa ture. Kan tuttuquu eegaltan jechuudha. Amantii cunqurfamuu. BBN afaan Oromoo jalatti Oromoon hagama ginni miidhama roga hundaan kallattii amantiin haa ta'u akkasumas Oromummaa isaatiin sabboonummaa isaatiin lafa isaa irratti aadaa isaa irratti atseewwan akkamitti akka isaan miidhaa turan bineensummaa isaanii saaxiluu gaafa jalqabnetti warri afaan argitee afaan keenya bare kun isi jara kun reediyoo amantiif moo reediyoo Oromummaa dubbatu amma si waraanni nutti kaa'uu jalqabe maqaa reediyoo keenyatiin BBN loogoo keenyatiin sagantaa kana dabarsuu hin qabdanu dhaabadhanu jechuu jalqaban akeekkachiisni xalayaan adda adda nabbarraa'uu jalqabe maarree man keessa teennee maaf hidhamnee afaan keenya cuqqaalamna nu gabroomsa baqachuuf biyya alatti barqannee harma jirra Oromoon kallattii hundaan gabroome amantii isaanii isa cunqursaa turan eenyummaa isaaniillee isa cunqursaa turanii waan keenya dhaabbachuu qabna jennee bifa saniidhaan imala dheeraa keessa imala obsa fixachiisa keessa beelaaf dheebuu hagam dandeenye sagantaawwan atseewwanii dalaguu kennan argitee deeggarsi nuu godhamu cufinurraa dhaabbatee akkasitti kallattii raadiyoo daandii akka dhufnee bilisummaadhaan raadiyoo keenya banannee akka barbaannetti abbaan kamuu eenyulleen afaan keenya osoo nu lugaamin sagantaa keenya dalaguu jalqabne dhimma Oromummaaf dhimma amantii irratti illee irra ejjennee tokko tokkoon jala buune irratti hojjetaa turre jechuudha. Yeroo raadiyoo daandii haqaa hojjechaa turte san yeroo Hamzaan wanti ka'u jira. Haala ulfaataariif kaaste san keessattii fi yeroo reediyoo kana eegalte keessattis dabarsite waggoota 7
hangas tilmaamaman hawaasni osoo hin beekin bakki jiraatu osoo hin beekamin mana tokko keessatti waggaa agasii dabarsite kan jedhamu sun hangam dhugaadha akkam fakkaatas immoo yeroon sun. Dhugaatti uummanni keenya uummata gaariidha. Uummata risee jazaa kan kee gaggatullee miti. Nama isaaf tola hole Oromoon hin gaggatu sabni keenya hin gaggatu. Yoo atummaan quuftee dhidhiitattee kaatee bira hin deemin. Amra koo beektu hundi amma galee kalees warri Oromoo bira jaalatanii amma Oromoon beekaa lafaan hin jibbine. Isuma quufee dhidhiitatee Oromoo kanatti argitee akka hin taane ta'e innaan Oromoon duddarraa garagala. Oromoon uummata aadaa qabu. Oromoon uummanni kiyya sabni kiyya ka keessa alaaf jiru. Waggoota hamtu as dabarse kana keessatti roga hundaan na waliin dhaabbate jira. Gurrasaa kennee na amanii na dhagahaa ture. Wannan guddoo irraa gammadu. Gammoojjii Oromiyaa baddaa Oromiyaa hunda waa har'a deemu. Bakka argitee ifaan hin jirre saatalaayitiin OMN hin dhaqqabne raasaa keessatti. Maqaan Hamzaa Booranaa diqqaa haga guddatti namni cufi beeku kun anaaf kabaja guddaadha. Wanni guddoon an amanu ani watakka fakkeessiif hin hojjedhu. Itti citee hojjedha. Laphee kiyyarraa waan hojjedhuuf uummata kiyya biratti ergaan kiyya naa dhaqqabuu dandeette malee biyya Arabaa biyya hamtuu san keessa waggaa 7 yeroo turetti mana 11 keessa jiraadhe. As nan jiraadha. Yoo asii namni na argee xiqqoo na beeke. Beekame jettee jirti. Beekame. Maalinaan wanni nu dhokannuuf argitee nama keenya jibbineeti. Namni keenya gaazexeessa waggaa 5 waliin hojjete Hamzaa maalidha? Gurraacha jedhamu diimaa jedhamu biyya kamii jira hin beeku. Waggaa 5. Intarneetumaan wal qunnamtan. Intarneetumaan yoo barbaade deeggarsa mindaa gaafa deeggarsa uummata irraa argadde Ameerikaa irraa ergaaf, waa barbaade Kanaadaa irraa ergaaf, waa barbaade Awurooppaa ergaaf, waa barbaade Keeniyaa ergaaf, waa barbaade Itoophiyaa keessa ergaaf. Kallattiin kiyyaatu hin beekamu. Waggaa 5 waliin hojjete